yeroo jalqabaaf opereeshinii kan hojjete Waaqayyoodha. Namni yeroo jalqabaaf immoo opereeshinii ta'e eenyudha? Addaami. Qorichi anesteesiyaa yookaan immoo hadoochaan opereeshiniidhaaf Waaqayyo itti fayyadame waan addaa, waan guddaa, waan biraa, waan iddoo biraa ton taane hirribatti fayyadame Waaqayyo. Bu'aa opereeshinii taate kan argamte eenyudha? Hewaanidha. Kuni baay'ee dinqii guddaadha. Waaqayyo waa guddaa gochuu danda'u isaa. Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya attam jirtu. Kun sagantaa Jesus Method Ministry yommuu ta'u qopheessee kanan isiniif dhiyeessu ana luba Eeliyaas Addunyaati. Waa'ee gaa'elaa fi sana wajjin kan wal qabatu hubannaa barbaachisaa ta'e argachuu warri barbaadan subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Subscribe gootanii immoo warri maatii taatan keessummoonni dhufaa jirtan jirtu maatii haaraan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Turtii waliin dabarsinu keessatti barumsa guddaa akka isin argattan abdii guddaan qaba. Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu. Guyyaa har'aa kan nuti wal wajjiniin ilaallu hiikaa gaa'elaa kan jedhu ta'a jechaadha. Hiikaa gaa'elaa kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Kana keessatti ergaan guyyaa har'aa kan inni xiyyeeffatu macaafa qulqulluu irrattii fi akkuma kana waa'ee kana ilaalchisee barreessitoonni garaagaraa kan barreessan kan wajjin ilaallu yommuu ta'u, egaa hiikaa gaa'elaa akkas jennee qabxii tokko jennee kan hundumtuu irratti walii galu tokko kaa'uun hin ulfaata. Maaliif namni karaa adda addaa hubachuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa kontekstii irratti hundoofne macaafa qulqulluu akkuma kana hubannaa namoonni kanarratti kaan wajjin kan wal qabatu qabxiilee adda addaa wal wajjiniin ilaalla jechaadha. Mee gara kutaa kitaaba qulqulluu itti deebinee kutaa kitaaba qulqulluu keessaa Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 akkuma kana lakkoofsa 21 hanga lakkoofsa 23 kan jiru wal wajjiniin dubbisuudhaan jalqabna. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaani namichi qobaasaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaati kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhee. Waaqayyo gooftaani namichi rafee akka of wallaalu godhee otoo namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti immoo foon guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reefu ta'e. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa, foon ishees immoo foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhee jedha. Egaa jalqaba gaa'ela yommuu dhaabu Waaqayyo akkaataan inni ittiin gaa'ela dhaabee fi adeemsa Waaqayyo kana keessatti dinqii guddaa kana hojjete macaafa kana keessaa argina jechaadha. Akkuma beekamu jalqaba uumamaatti Waaqayyo guyyoota 6 keessatti waan hundumaa uume akka raawwate argina. Guyyaa 6ffaa irratti kan uumame nama. Duraa duuba namni ittiin uumame yommuu lafa kaa'u macaafni qulqulluun inni dhiiraa akka dura uumamee fi isheen dubaraa immoo yookaan immoo shamarraa immoo boodarra akka isheen uumamte sagalee Waaqayyo lafa kaa'a. Wanti tokko ture, wanti sirna uumamaa sana keessatti guutuu hin taane tokko ture. Maaliif otoo waan hin uumamin dura haati manaa gargaartuun Addaam otoo hin uumamin dura hanqinni tokko ture. Addaam mufannaa tokko qaba ture. Kanaaf lakkoofsa 18 irraa maal jedha sagalee Waaqayyoo? Namichaaf jedha kan akka isaati kan isa gargaartu hin argamne. Kanaaf namni qobaasaa ta'uun gaarii miti kan jedhu. Namni qobaa ta'uun gaarii miti. Waaqayyo jalqabaa nama gaafa yaadu hawaasummaa wajjiniin dhaabe. Hariiroo wajjiniin yaade Waaqayyo. Hariiroo wajjiniin yaade. Jireenya waliinii wajjiniin yaade. Hariiroo waliinii jireenya waliinii kana keessaa immoo inni baay'ee guddaaf barbaachisaan Waaqayyo jalqaba xiyyeeffannoo itti kenne gaa'elaan akka isaan walitti hidhaman godhe Waaqayyo. Kanaaf namni tokko akkas jedhee hiike. Gaa'ela jechuun balbala waliin jireenyaa dhiira tokkoo fi dubartii tokkooti jedha. Gaa'elli egaa eenyuuf eenyu gidduutti dhaabate? Dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti dhaabate. Tokkoof tokko jechaadha. Dhiira tokkoof dubartii garagaraa lamaaf isaa ol Waaqayyo hin eeyyamne. Akkuma kanaa dubartii tokkoof dhiira lamaaf isaa ol Waaqayyo hin eeyyamne. Waaqayyo kan inni eeyyame tokkoof tokko, dhiira tokkoo fi akkuma kana dubara tokko. Hariiroo kana lamaan gidduutti gaa'ela dhaabe Waaqayyo. Kanaaf yeroo kana dhaabu Waaqayyo balbala isaan ittiin waliin jiraatan gaa'elli jireenya waliiniiti jechaadha. Jireenya waliiniiti.
Waaqayyo maal godhe? Tooftaan jalqaba Waaqayyo hojjete maalidha? Namichi rafee akka of wallaalu taasise. Hanqina namichaa guutuudhaaf Waaqayyo iddoo biraa barbaachan dhaqne, fagoon dhaqne, tooftaa salphaattii fi akkuma kana dinqii baay'ee guddaa ta'etti immoo fayyadame. Namichi akka rafee of wallaalu taasise. Sana booddee lafee cinaachisaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti immoo foon guute, achirraa dubartii miidhagduu taate baay'ee namichi ilaalee itti gammade hojjete jedha. Waaw jedhe Addaam yeroo sana maal jedhe? Waaw, isheen kun lafeen ishee lafee korraa, foon ishee foon korraa uumame. Akka inni sirriitti ishee hubachuu danda'utti Waaqayyo hubannaa guddaa sammuu isaa keessaa kaa'ee ture jechaadha. Hubannaa guddaa kenneefii ture. Yeroo jalqabaaf opereeshinii kan hojjete Waaqayyodha. Namni yeroo jalqabaaf immoo opereeshinii ta'e eenyudha? Addaam. Qorichi anesteeziyaa yookaan immoo hadoochaan opereeshiniidhaaf Waaqayyo itti fayyadame waan addaa, waan guddaa, waan biraa, waan iddoo biraa ton taane hirribatti fayyadame Waaqayyo. Bu'aa opereeshinii taate kan argamte eenyudha? Hewaanidha. Kuni baay'ee dinqii guddaadha. Waaqayyo waa guddaa gochuu danda'u isaa jechaadha. Kanaaf egaa gaa'elli inni jalqabaa balbala waliin jireenyaa dhiira tokkoo fi dubartii tokkooti. Gaa'elli milkaa'ina gaarii kan inni argisiisu fedhii fi kaayyoo waliiniif dursa kan kennu yoo ta'edha jechaadha. Kanaaf gaa'ela keessatti wanti dhuunfaa jedhu hin jiru, kan waliiniti jechaadha. Jireenyi kan waliiniti, yaadni kan waliiniti, karoorri kan waliiniti, wanti hundumtuu kan waliiniti. Kanaaf fedhii waliinitiif dursa kan kennu gaa'elli gaa'ela milkaa'aa ta'a jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa isa kana yommuu ta'u balbala dhiirri tokkoo fi dubarri tokko lama ta'anii ittiin waliin jiraatanii inni kun hiikaa isa jalqabaati. Inni lammaffaani gaa'elli walitti dhufeenya seera qabeessadha. Walitti dhufeenya seera qabeessa. Seera qabeessa isa jedhu kana akka isin jala murtan isinitti himuun barbaada. Har'aa walitti kan dabalaman dhiiraa fi shamarra ta'anii walitti dabalamanii jireenya tokko kan jireenya waliin jiraataa jiran jiraachuu danda'u ta'a. Haa ta'u malee garuu seera kan hin qabne, seera maleessa kan ta'e walitti dabalamuun seera maleessa ta'es jira jechaadha. Kanaaf gaa'elli garuu inni sirriin maal qabaa? Seera qaba. Waaqayyo gaafa dhaabe maaliin dhaabe? Seeraan dhaabe. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa achuma gadi siqnee yommuu dubbisnu sagalee Waaqayyo akkas jedha. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis hin maxxana, isaan lachuus immoo foon tokko hin ta'u. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turanii, lamaan isaanii garuu waliin saalfatan turanii jedha. Inni lakkoofsa 24 kun baay'ee dinqii guddaadha. Maal jedha? Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaattis hin maxxana. Isaan lachuus foon tokko hin ta'u. Kun seera pirinsipiliidha jechaadha. Pirinsipilii yookaan immoo seera akkaataa itti gaa'elli seera qabeessa ta'e tokko hundaa'u iddoo kanatti argisiisa jechaadha. Dinqii guddaan as jira. Tokkoffaa yeroo uumu Waaqayyo dubartii yeroo uumu akkaataa inni itti uume dinqiidha. Ammas immoo lammaffaan sagalee Waaqayyo kan jedhu maalinni dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaatti hin maxxana. Isaan lachuus foon tokko hin ta'u. Karaa biraa isheenis abbaa ishee fi haadha ishee dhiisti, abbaa manaa isheetti maxxanti, lachuu foon tokko ta'uu jechaadha. Lamaaniifuu hojjeta kun. Dinqii guddaatu iddoo kana jira. Gaa'elli egaa waan nama dinqisiisu baay'ee of keessaa qaba. Egaa shamarreen tokko abbaa ishee dhiistee haadha ishee dhiiftee nama kanaan dura gargaarsa guddaa gargaare baate guddise kunuunse waan hundumaa kunuunsa barbaachisaa ta'e kan gochuuf danda'u fi kan gochaafi ture abbaaf haadha ishee maatii ishee dhiiftee yeroo ta'e tokkotti gara kam ilaaluu dhaqxi? Gara nama kan biraa ilaaluu dhaqxi. Gara dhiira kan biraa ilaaluu dhaqxi. Akkuma kana dhiirri tokkos immoo abbaa isaa fi haadha isaa wajjin jiraatee guddatee wal'aansoo baay'ee keessa dabarsanii guddisanii booddee garuu yeroo tokkotti maal godhaa? Alalaala yookaan immoo abbaa isaa fi haadha isaa maatii isaarraan adda kan ta'e tokko iji isaa gara dubartii tokko ilaalaa dubartii biraarra bu'aa jechaadha. Kuni dinqiidha. Kanammoo eenyutu kaa'e? Waaqayyotu kaa'e. Maal jedhe? Dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa dhiisa, haadha manaa isaattis maxxana, isaan lachuus immoo foon tokko ta'u. Adeemsa duraa duuba isaa kaa'e jechaadha. Kana yeroo biraa itti deebinee bal'inaan kan ilaallu ta'a. Haa ta'u malee inni murteessaa ta'e nu as keessatti beekuu qabnu gaa'elli walitti dhufeenya seera qabeessadha. Seera qaba gaa'elli. Kitaabni Oxford jedhamu Oxford Dictionary gaa'ela kan jedhu marriage kan jedhu akkaataa kanaan hiika. Legally or formally recognized union of two people, male and female, as partners in personal relationship. Maal jechuudha? Legally or formally recognized union of two people. Egaa karaa seera qabeessa ta'een
beekamaa kan ta'e ifaa kan ta'e walitti dhufeenya namoota lama dhiiraa fi dubaraa akka ta'e lafa kaa'a. Leegaalii kan jedhu iddoo kanatti ilaaluun barbaachisaadha. Seera qabeessa. Macaafni qulqulluunis immoo qajeelfama ittiin kaa'e qabaa jechaadha. Duraa duuba ittiin kaa'e qabaa jechaadha. Gaa'ela seera qabeessa kan ta'e kan akkamiiti? Gaa'elli tokko akka macaafa qulqulluutti akka amantii waldaa kiristaanaatti seera qaba kan jennu gaa'elli tokko kan akkamiiti? Qabxiilee gurguddaa 4 kaasuun barbaada. Inni jalqabaa kan Waaqayyo beeku yoo ta'e gaa'ela kana gaa'elli kuni gaa'ela seera qabeessadha. Waaqayyo beekaa. Isa jannata keessa eenyu dhaabe Waaqayyotu dhaabe. Waaqayyo keessa jira. Dhimmi isaa Waaqayyoon xumurame. Dhimmi isaa Waaqayyo yaadame Waaqayyoon hojjetame. Gaa'elli har'a nuti dhaabbannee jirru gaa'elli keenya warri ganaa dhaabbannu isaa ta'u warri ganaa itti deemnu isaa ta'u Waaqayyo sana keessa jira isa jedhu jalqaba isa kana gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo kan beeku kan akkamiiti kan dhiira tokkoo fi kan shamarran tokko gidduutti gaggeeffamu kan macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e. Inni lammaffaani kan macaafa qulqulluu irratti hundaa'e ta'uu qaba. Macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e. Waa'ee kanaa waa'ee gaa'elaa macaafni qulqulluun qajeelfama garaa kenneera. Waaqayyo qajeelfama barbaachisaa ta'e akkaataa itti gaa'elli milkaa'an adeemuu qabu jalqaba uumamarraa qabdanii hanga mul'ataatti yommuu dubbistanii waa'ee kanaa ilaalchisee macaafni qulqulluun qajeelfama qaba. Kanaaf isa sana kan eege ta'uu qaba. Yaada Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti nuuf kaa'e kan eege ta'uu qaba. Inni sadaffaani kan waldaan kiristaanaa keessa beektu ta'uu qaba. Iftoomina kan qabu ta'uu qaba gaa'elli. Seera qabeessa ta'uudhaaf iftoomina qabaachuu qaba jechaadha. Namni hundumtuu beekuu qaba. Kanarra kan darbe inni arfaffaani kan maatiin gammachuu beeku ta'uu qaba. Maaliif gaa'ela gaafa jennu maatiinis walitti dabalamaa waliin jiraataa baay'ee jireenyi murteessaa ta'e achi keessa jira waan ta'eetiif beekamtii maatiin alattis yoo ta'e gaa'elli baay'ee fudhatama hin qabaatu jechaadha. Sababiin isaa dhiibbaa mataa isa danda'e jireenya sana booddee dhufurratti waan qabaatuuf jechaadha. Kanaaf maatii keessa beeksisanii jalqabuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni walitti dhufee maal godhaa gaa'ela tokko akka inni seera qabeessa ta'u taasisaa jechaadha. Kanaaf gaa'elli walitti dhufeenya seera qabeessa akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin inni sadaffaani gaa'elli maali isa jedhu kanaaf namni kan biraan immoo maal jedha? Gaa'elli gaariis ta'e hamaa diiguun kan hin danda'amne kontiraata umurii guutuuti. Kanaaf egaa sadaffaa irratti maal ilaalla? Gaa'elli kontiraata umurii guutuuti. By the way jireenya keenya bal'aa kan nuti jiraannu gaa'ela keessadha. Baay'ee xiyyeeffannoo itti kennuun kan barbaachisu, of eeggannoo itti kennuun kan barbaachisu gaa'elaa fi umurii keenya baay'eesaa dheeraasaa kan nuyi keessa jiraannu gaa'ela keessa jiraanna jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo baay'ee itti kennuun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo immoo kan jedhu gaa'elli kun qormaata mataa isaa danda'e hin qabaata. Jalqabatti yommuu laallu macaafa qulqulluu keenya yommuu dubbisnuu fi sirna uumamaa cubbuun duraa yommuu laallu uumama boqonnaa 3 dura namni otoo cubbuutti hin kufiin dura gaa'elli guutummaatti gaarii ture. Mudaa tokkollee hin qabu, rakkina hin qabu, qormaata hin qabu ture. Erga cubbuun dhufe garuu cubbuun jireenya nama hundumaa waan jeeqee fi abaarsaa uumama hundumaa irratti waan fidee fi gaa'elallee abaarsi cubbuu rukuteera. Sana booddee gaa'elli qormaata adda addaatiif saaxilameera. Kana gara fuulduraatti kan wajjiniin ilaallu hin ta'a jechaadha. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo gaa'ela gaafa dhaabe dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti akka inni gargar ba'u akka inni diigamu fedhii Waaqayyoo miti. Kanaaf cubbuun erga dhufe gaa'elli gaarii ta'uu danda'a, hamaa ta'uu danda'a, garuu diiguun kan hin danda'amne kontiraata umurii guutuuti jedha. Mataa Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 yommuu dubbisnu akkal jedha. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedha. Kutaa kana keessatti waan guddaa tokko jala murtanii akkasiin laaltan hin barbaada. Waan Waaqayyo walitti qabsiise. Namni maal hin godhin gargar hin baasin. Kanaaf gargar ba'uun fedhii Waaqayyoo miti jechaadha. Gaa'elli tokko akka gargar ba'u fedhii Waaqayyoo miti. Kanaaf achi keessatti wantoonni hubachuu qabnu hedduunsaa ni jiraata. Garuu gaa'elli gaariis hamaasaa ta'u diiguun kan hin danda'amne kontiraata umurii guutuuti. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kan Waaqayyo walitti qabsiise. Waaqayyo kan walitti qabsiise gaa'elli gargar hin ba'u. Haa ta'u malee garuu walitti dhufu sana keessatti rakkoon yoo jiraate hubannaa dhabuudhaan beekumsa barbaachisaa ta'e dhabuudhaan qajeelfama barbaachisaa ta'e duraa duuba barbaachisaa ta'e hordofuu dhiisuudhaan dogoggora keenyaan gaa'elli keenya qormaata keessatti kufuu danda'a. Sanarraa akka of eeggannuuf kaayyoon ergaa kanaa inni guddaan jechaadha. Kanaaf egaa gaariis yoo ta'e hamaas diiguun kan hin danda'amne kontiraata umurii guutuutii jedha. Isa kana sirriitti akka hubannu Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Arfaffaaniif inni dhuma gaa'elli mana barumsaa umurii guutuuti jedha.
mana barumsaa umurii guutuu. Erga walitti dabalamanii abbaan manaaf haati manaa tokko erga walitti dabalamanii mana barumsaa umurii guutuu seenuu isaaniiti. Umurii isaanii guutuu kan itti jiraatan kan keessa jiraatan mana barumsaa. Kan nuyi umurii guutuu barannee keessaa hin eebbifamne. Akkuma beekamu nam tokko mana barumsaa gaafa seenu barataan tokko yeroo tokkotti manni barumsaa suni iddoo kana geessetti akka ga'umsa akkasii argisiiftee ta'ee eebbisee hin baasa jechaadha. Beekamtii kenneef hin baasa. Gaa'ela keessatti garuu akkas miti. Hamma bara umurii keenya hundumaa keessa kan jiraannu barachaa jiraannu. Waan haaraa waan adda addaa barachaa jiraannu. Wanti har'a hin jirre bor dhufuu danda'a. Waan baay'ee gaa'ela keessatti barachuu dandeenya. Kanaaf egaa warri gaa'ela keessa jiran barattoota umurii guutuu yeroo ta'ani yerootti waan haaraa barachaa jiraatu jechaadha. Maal baranna gaa'ela keessatti? Gaa'ela keessatti amantii baran. Waa'ee amantiin baran. Waaqayyo irratti amantii qabnu. Akkuma kana abbaan manaa fi haati manaa walii isaan irratti amantii qaban. Waa'ee abdii gaa'ela keessatti hin baranna. Waa'ee jaalalaa gaa'ela keessatti hin baranna. Waa'ee waliif aarsaa kaffaluu gaa'ela keessatti hin baranna. Akkuma kana wal tajaajiluu gaa'ela keessatti hin baranna. Waliif aarsaa kaffaluu, wal tajaajiluu, wal jaalachuu wantoota baay'ee gadi fagoo ta'an gaa'ela keessatti guyyaa guyyaatti kan barannu hedduun isaanii jiru jechaadha. Kanaaf qabxiiwwan arfan kun barumsa guddaa isiniif kennu jedheen yaada. Waan guddaa irraa barattu jedheen abdadha. Anis waan guddaa irraa baradheera. Yeroo keessan aarsaa gochuun hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Torban ergaa biraatiin walitti deebina. Subscribe gochuudhaan maatii ta'uu fi like share gochuu hin irraanfatina. Turtii gaarii ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.